Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'a kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan kutaa shanaffaa guyyaa darbeetiin obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan wangeelaa Maatiyoos ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaan wangeelli Maatiyoos wangeelota kitaabilee kakuu haaraa keessaa warreen jalqabaa keessaa jalqabatti kan argannu akkasumas wangeelota arfan keessaas kan jalqabaa kan ta'e baay'ina boqonnaadhaan guddaa kan ta'e sabootuma sana saboota Ibrootaa yookiin immoo Israa'eliif duuka bu'aa gooftaa keenyaa kan ta'e qulqulluu Maatiyoosiin akka inni barreeffame. Innis gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara samiitti ol ba'e waggaa 8ffaa irratti waggaan 8 dhume 9ffaan yeroo eegalu akka barreeffame. Wangeelli kun kaayyoowwan adda addaa keessumattuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos bu'uura taasifachuudhaan inni ilma Daawit ilma Abrahaam ta'uusaa akkasumas inni qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa akka jarri yaadanitti ilma Yoseef akka keenya nuti akka abbaaf ilmarraa akka abbaa fi haadharraa akka dhalannu osoo hin taane inni haadha qofaarraa hafuura qulqulluudhaan dhalachuusaa akkasumas raajonni dursanii waa'ee masichaadhaaf kan dubbatan masichi isa ta'uusaa Kiristoos ta'uusaa isaan kana sirriitti bal'inaan qabatee sabootumaa kitaabolee kakuu moofaa dursanii beekan sanaaf kan barreeffame ta'uusaa ilaalleedha kan dhaabbanne. Arras immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti barumsa kanatti fuudhaan kutaa 6ffaa qo'annaa kitaaba qulqulluu kakuu haaraatiin wangeelaa Maarqoos kan barannudha kan ta'u jechuudha. Gooftaan keenyaa yeroowwan darban nu gidduutti argamee akkuma nu barsiise har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan wangeela Maarqoos yeroo jennu kitaabilee qulqullaa'oo kakuu haaraadhaaf kitaaba lammaffaa akkasumas immoo kutaa wangeelaadhaafis immoo kitaaba lammaffaadha. Wangeelli Maarqoos akkuma barsiifatame dursinee waa'ee Maarqoos ilaaluudhaan itti aansinee immoo wangeela isaa ilaallaa jechuudha. Maarqoos maqaan isaa kan duraanii Yohaannisidha kan ture. Yohaannis maqaan inni dhalootaan haadhaaf abbaa isaarraa argate yommuu ta'u booda garuu Maarqoos jedhamee afaan Roomaadhaan hiikkaan isaa luba kan ta'e maqaa kanaanis moggaafameera. Maarqoos kan dhalate Afrikaattidha. Haati isaa Maariyaam, abbaan isaa immoo Aristoboolos jedhamu. Hojii duukaa buutaa boqonnaa 15 lakkoofsa 37. Haati isaa Maariyaam Baafuuliyaa kan jedhamtu yaa'u kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti ibsamteetti. Gooftaan keenya Faasikaa kan xumuraa yookiin immoo sirna kakuu haaraa kan jalqabaa kan ta'e dhiigaaf foon isaa yeroo hundeessu mana isheettidha kan taasise. Boodallee akkuma kanaa duuka bu'oonni gooftaa keenyaadhaaf guutummaan maatiiwwan Kiristoos kanneen jedhaman maatiiwwan 120 kadhannaadhaan cimanii bakka isaan jiraachaa turan mana isheedha jechuudha. Wangeelaa Maarqoos boqonnaa 14 lakkoofsa 13ffaa irratti waan tokko barraa'etu ni arganna. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaa duukarraa guyyaa tokko kan xumuraa gaafa kamisaa jechuu kooti.
ayyaana Faasikaa Yihuudotaa kabajee itti aansee immoo sirna dhiigaa foonsaa yeroo hundeessu mana kanatti ture kan taasise. Innaa yeroo kanatti maal jedheera duuka bu'ootaatiin deemaa gara magaalaatti ba'a. Kana booda nama bishaan baatee deemu, okkotee bishaanii baatee nama deemu ni argattu. Isas hordofaadhaa deemaa. Yeroo inni mana ga'u mana itti seenu sana bulchaa manichaatiin barsiisaa jechuun Yesuus Kiristoos jechuudha. Barsiisaan manni ani duuka bu'oota koo waliin Faasikaatti nyaadhu isa kamidha jedha jechuudhaan dubbateera Kiristoos. Maqaa namichaa ni dhoksee hin dubbanne Kiristoos nama kana. Garuu deemaa ta'e akkas jedhaadheera. Kun sababa guddaa qaba Kiristoos akka jechuunsaa yeroo sanatti Yihuudaan isaan duukarra jira. Yihuudaan immoo maal gochuudhaaf jira? Kiristoosiin dabarsee kan kennu yeroo mijataa eeggachaa jira. Inna otoo maqaa kana hime ta'etu Yihuudaan nama kana shullukkee deemuudhaan dhaqee loltootaa fi hangafoota lubootaa fidee achumatti otoo sirni kakuu haaraa kun dhiigni foon Kiristoos osoo hin hundeeffamin Kiristoosin qabuu danda'u turan. Innaa Kiristoos sababa kanaadhaaf maal taasisaa hin dubbanne mana kana. Garuu deemaatiin nama ni argattudha. Namni inni jedhu kun isa kanadha. Qulqulluu Maarqosidha. Jechuudhaan abboonni keenya hiikaniiru. Qulqullichi Maarqos bishaan baatee osoo deemuuti isaan hordofanii deemuudhaan mana haadha isaa mana Maarqos seenanii achumattis immoo gooftaan keenya Faasikaa kan xumuraa kan Yihuudotaa fi sirna kakuu haaraa dhiigaa foonsaa kan jalqabaa immoo mana kanatti hundeesseera jechuudha. Abbootonni kun keenya akka hiikanitti namni kun Maarqos akka turetti. Dabalanii akkasumallee Maarqosiin bakka biraatti ni arganna. Wangeeluma isaa wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 51 yommuu ilaallu inni qofti kan barreesse gooftaan keenya halkan qabamee gaafa inni laga Qeediroos dabarsanii gaasaan fuudhanii deeman dargaggoon tokko isaan hordofaa ture dudduubaan. Kana booda yeroo isaanii dargaggoonatti deebi'an uffata isaa isaanitti gadhiisee baqatee jechuudhaan seenaa kana kan barreesse qulqullicha Maarqos qofadha. Innaa dargaggoon kun isa ta'uusaa abboonni keenya hiikaniiru. Gooftaan keenya gaafa qabame dudduubaan akka inni hordofaa ture jechuudha. Walumaagalatti qulqullichi Maarqos gargaartota gooftaa keenyaa kanneen jedhaman 72 keessaa tokkodha. Gooftaan keenya maatiiwwan 120dha kan inni qabu biyya lafaa turetti duukaa bu'oota 12 gargaartota 72dhaa fi qulqulloota shamarran 36 jechuudha. Isaan kun walitti gaafan 120 ta'u. Innaan gargaartota kana Kiristoos isumadha kan filate. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 10 gara fuulduraatti ni baranna achatti barreeffamaniiru. Maqaan isaanii barreeffamne garuu Kiristoos filachuudhaan lama godhee barumsaaf barsiisuudhaaf isaan ergeera. Boodas isaan kun tokkummaadhaan duukaa bu'oota wajjirraan kennaa hafuura qulqulluu argataniiru. Innaa gooftaan keenya erga ol ba'ee booda duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa addunyaarra naanna'uudhaan yeroo isaan barsiisuu jalqaban Maarqos daa'ima ture. Reefuu umurii dargaggummaarra nama jirudha. Innaa yeroo kana qofaasaa ba'ee barsiisuu wanta hin dandeenyeedhaaf dursee qulqulluu Phaawulos duukarra deemeera. Yaa'u seenaa isaa hojii duukaa bu'ootaa irratti qulqulluun Maarqos barreesseera. Qulqulluun Luqaas barreesseera. Booda immoo tajaajila dheeraadhaan booda duukaa bu'aa qulqulluu Phexros ta'uudhaan qulqulluu Phexros hojiirra bakka baay'ee deemee barsiisaa tureera. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti qulqulluun Phexros mataan isaa lijee mucaa koo jechuudhaan mucaan koo Maarqos ergaa innis nagaa isiniif dhaameera jechuudhaan maqaa isaa kaaseera. Innaa boodarra qulqulluun kun erga baratee cimee booda qofaasaatti kutaan lallabaasaaf kenname gara Afrikaatti dhufuudhaan biyya Gibxii deemee achitti mana kiristaanaa kan jalqabaa Gibxiitti kan hundeessedha. Gibxii Iskindaattichaadha. Isa boodas bara 60ffaa keessa manneen barumsaa hafuuraa kanneen jedhaman gurguddoo lama turan seenaa irratti kan Iskindiriyaadhaa fi kan Anxookiyaadha. Iskindiriyaa jechuun kan Gibxii jechuudha. Innaa bara 60tti barumsaa guddaa kana kan hundeesse qulqullicha kanadha. Manni barumsaa kun qulqulloota dudduuba dhufan hundumaadhaaf hundeedha. Achuma keessaa baratanii yaa'an hundi isaanii jechuudha. Isaan qofa osoo hin taane shakkitoonni cimmir keessaa ba'aniiru. Bergit manichi barumsaa guddaadha. Shakkummaan isaanii erga sana booda falaasama adda addaa dabaluudhaan namoonni tokko ittiinis badaniiru. Baay'ooliin qulqulloonni abboonni garuu kan ba'an mana barumsaa kana keessaadha. Innaa kana kan hundeesse qulqulluu Maarqosidha. Yeroowwan baay'eedhaaf achi biyya Gibxiitti tajaajila isaa kutaa Afrikaa keessatti raawwachaa ture booda eebila 30 bara 68ffaatti bara 68ffaatti wareegamummaadhaan boqoteera qulqulluun Maarqos jechuudha. Eebbisaa hunda keenya wajjiraanaa ta'u
seenaa isaa kan ilaaluu barbaaddan eebila 30 kan dubbifamu Sinkisaara ilaaluu dandeessu. Gara wangeela isaatti yeroo deebinu wangeelli Maarqos kan barreeffame wangeelota kaan irraa addatti afaan Roomaayistiidhaanidha. Yaa wangeelota kaan irraa addatti jechuun kun wangeela Maatiyos kan biyya warruma saboota sanaaf afaan isaaniidhaan barreeffame alatti inni kun afaan Roomaayistiidhaan Kiristoos gara samiitti erga ol ba'ee waggaan 11ffaa xumuramee waggaan 12ffaa yeroo jalqabu Laadiyoos Qeesaar moo'ee waggaa 4ffaattidha. Manni kiristaanaa keenya kitaaboleen qulqullaa'oon yeroo waa'ee tokko dubbatan bara Saaduukarra wanta raawwatame yeroo sana mootiyyuu jedhame hundi isaa wal qabatee deemaa jechuudha. Haala kanaatiin seenaan nu barreesseera. Kiristoos ol ba'ee waggaan 11 xumuramee Laadiyoos Qeesaar moo'ee waggaa 4 gaggeettu jechuudhaan haala kanaatiin afaan inni barreesse duukarra haa'aniiru jechuudha. Kanaaf asirraa hubachuu kan dandeenyutti baroota 45ffaarratti fi isaa irraa jalqabee kan barreeffame ta'uu nu hubannaa jechuudha. Wangeelli Maarqos afaan Roomaayistiidhaan barreeffamuun isaa nama dinqisiisa. Maaliidhaaf jalqabaaf saboota waaqayyoo warreen kakumoofaaf ingilii kakumoofaatti saboota waaqayyoo kanneen jedhaman Israa'el qofaadha. Warruma dachee sana jiran qofa jechuudha. Innaa asirraa kanaaf hundumtuu bakkeen Ayizaab yookiin alaga jedhamaa ture. Innaa wangeelli jalqabaa maqaa afaan isaaniidhaan kan barreeffame yoo afaan Roomaayistiidhaan alagoota yookiin warreen biyya Roomaadhaaf kan barreeffamedha. Roomaa keessa kanneen amanan baay'een jiru barumsa qulqulluu Phaawulos qulqulluu Phexrosiin amananiiru. Isaan kanaaf afaan isaaniidhaan jalqabaaf barreeffame jechuudha. Wangeelli kun dhuguma afaan kana isaan kanaaf barreeffamu matuma isaa wangeela gaafa dubbisu sirriitti namaa gala. Wangeela gaafa qo'annu haala barreeffama isaanii gaafa laallu qulqulluu fakkeenyaaf dheengadda kan barannee kan Maatiyoosiidhaaf kan Maarqos kana gaafa ilaallu adda addummaa guddaa qabaata. Haala ibsaarratti jechaadha. Qulqulluun Maarqos afaan isaaniidhaan qulqulluun Maatiyos afaan isaanii barreessaa jira waan ta'eef waa tokko dhimma hin qabu calliseema. Ni barreessaa aadaanis kan sabaati waan ta'eef aadaama isaanii wanta beekaniif dhimma aadaa isaaniin kaasu inuma barreessaa jechuudha. Qulqulluun Maarqos garuu wanti kun raawwachaa kan jiru dachee Israa'elittidha waan ta'eef inni immoo barreessaa kan jiru warreen bakka biraa jiran waan ta'eedha. Achi keessatti barumsa gooftaa keenya adda addaa hiikuudhaan dabalaan aadaa Israa'elota duukaa wal qabsiisuudhaan kan inni dubbatu dhuguma kitaabni kun saboota alagootaadhaaf warreen biyya biraa jiran jechuun Roomaa ta'uudhaan kiristaanummaa warreen fudhatan dursanii alagoota kanneen jedhamaa turaniif akka barreeffame nutti agarsiisa jechuudha. Keessumattuu afaanii fi aadaa Ibrootaa irratti afaanii hiikuudhaan aadaa Israa'elootaas immoo dhimma aadaa isaanii tuquudhaan isaanitti himaa jechuudha warreen kitaaba kana isaaniif barreessuudhaaf. Fakkeenyaaf gooftaan keenya maal jedheera duuka buusaa gaafa maqaa moggaasu obbolaawwan lamaan Yaa'eqoobiif Yohaannisiin bo'aan ergees jechuudhaan isaan moggaaseera sababa ta'eedhaaf kana moggaaseera achi hiikkaasaan seennu. Afaan inni kun afaan Aramaayikiidhaan Kiristoos kan barsiisaa jiru jarri Israa'elis ni dhaga'u kana. Amma kun isaan kaanaaf ni hiikamne. Garuu Maarqos eeyyuf barreessaa jira warra Roomaadhaaf barreessaa jira waan ta'eef maal jedhee hiikeeraa fi hiikkaan isaas ilma qaqawwee jechuudhaan hiikaaf wangeela Maarqos boqonnaa 3:17 gaafa laallu jechuudha. Akkuma kana mucittii daa'ima sana Kiristoos gaafa du'aa kaasu wangeela Maarqos boqonnaa 5ffaa gaafa dubbisnu arganna. Xaabitaa quumii jechuudhaan dubbate Kiristoos. Amma kana Israa'elotaaf kun hin hiikamu. Garuu isaan kun kana wanta hin beekneedhaaf maal jedhee kana jechuun immoo intaloo ka'e jechuudhaan hiikeeraaf Maarqos 5:42 ni arganna. Dabalataan eeloo eeloo lamaa sabaqtaanii kana kan hiikan jiru. Inni kun garuu Maarqos jechuudha. Kana jechuun immoo yaa Waaqa koo maaliif na dhiiste jechuudhaan immoo hiikaaf ilaala. Wangeela Maarqos 15:34 yoo dubbisne arganna. Isaan kun dhuguma wangeelli kun alagootaaf warreen dursanii alaga jedhamaa akka barreeffame nutti agarsiisu jechuudha. Aadaa keessaallee yoo ilaalle fakkeenyaaf dachee sana kanneen jiraatan Yihuudoonni giruuppii adda addaa qabu. Fariisota, Saduuqota, Eesiyaanota ni jedhamu. Guutummaan isaanii garuu Yihuudota jedhama. Innaa isaan kana keessaa seera sirriitti warreen eegan Fariisota warreen jedhamanidha. Innaa yeroo tokko Kiristoos irratti dhufanii himannaa Fariisonni jechaadha. Duuka bu'oonni kee harka hin dhiqatiin maaliif nyaatu kan jedhan irratti kaasa. Innaa kana barreessaa jira Maarqos. Duuka bu'oonni kee harka hin dhiqatiin maaliif nyaatu kan jedhu barreessaa jira. Innaa maaliif akkas jedhan kan jedhu amma nama aadaa sana hin beekne keessatti sammuu isaatti ni uumamaa jechuudha. Maaliif harka hin dhiqatiin maaf nyaattan jedhanii gaafachuu kan danda'aniif kan jedhu aadaan isaanii keessa waan ta'e ni jira. Aadaa kana immoo alagoonni hin beekan.
Hammatu Maatiyos fa'aa ta'e kana barreessuu isaan hin barbaachisu. Maaliidhaaf? Saboonni sun mataa isaaniidhaa, aadaa isaanii waanta beekaniidhaaf hin darbu jechuudha. Maarqos garuu maal jedhee Fariisonnii fi Yihuudoonni hundi barsiifata maanguddootaa eeguudhaaf ilaala. Harka isaanii osoo hin dhiqatiin hin nyaatan. Aadaa akkasii qabu. Gabaarraa deemes illee osoo hin dhiqatiin hin nyaatanii. Xoofoodhaaf qodaawwan adda addaa sireerree gabaatii gaafa bitanii miicanii galchuu akkasumas kan biraas maal qabu barsiifata adda addaa qabu jechuudhaan immoo ibsee darbeeraaf jechuudha. Ennaa aadaa akkasii waanta qabaniidhaaf kas jedhanii kan jedhu dabalee kaaseera jechuudha. Innaa isaan kun maal nutti agarsiisu kitaabichi kun warreen dursanii alagoota kanneen jedhaman dachee Israa'elii ala warreen jiraniidhaaf barreeffamuusaadha. Kitaabni kun maaliifidha kan barreeffame? Sababni isaa maaliifidha? Ingidihi Roomaanonni amananiiru baay'oolii yeroo sanatti. Baay'ooliin immoo namanii hin jiru. Innaa qulqullichi Maarqos saboota kanaaf kitaaba kana kan barreesse sababni isaanii guddaan kan jalqabaan Roomaanonni gara kiristaanummaa dhufanii turan amantiidhaan hojii gaariidhaan akka cimaniifidha. Kiristaanummaatti erga dhufanii booda callifamee kan dhiifamu miti. Yaa nam tokko muka erga dhaabee booda yookiin fiilii mukaa tokko erga dhaabee booda Beqqaan guddatti dhimma isheeti kana booda lafarra dhaabee qofaaf ni ga'an jedhu namni. Maal godhaa? Xaawwotti naqaa, biyyootti gaggalagalchaa, bishaan obaasaa kana jechuudha. Warreen dhufan kun maal ta'uu qabu? Amantiidhaanis akkasumas hojii gaarii kiristaanummaan cimuu waan qabaniif isa kanaaf jecha wangeela isaa kana isaaniif barreesseera. Kan lammaffaa immoo Roomaanonni xaawwota isaanii akka waaqaatti waanta ilaalaniidhaaf yaa ingidihi baay'ooliin kiristaana ta'an malee kan hin taanes hin jiru. Isaan hafan kun xaawwota isaanii akka maalitti ilaalu? Akka waaqaatti. Waanta ilaalaniif inni kun sirrii akka hin taane. Ittiyyuu waaqni tokkichi gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Kiristoos ta'uusaa akka isaaniif galutti hiikeetu afaan isaan beekaniin jechuudha isaaniif barreesseera. Afaan isaan beekan qofa osoo hin taane kan biraayyuu jechoota gooftaa keenya mataasaa hiikuudhaan kanadha jechuudha. Tokko tokkoon isaaniif barreesseera jechuudha. Innaa sababni barreeffama isaa kanadha. Qabiyyee isaa immoo mee ilaallee haa xumurru. Ingidihi boqonnaa 16 qaba. Boqonnaa 16 qabaachuudhaan wangeelli kun wangeelota jiran hunda keessaa baay'ina boqonnaadhaan xiqqoodha. Xiqqoodha boqonnaa 16 qaba. Isaan kaan gaggudaatiin ilaalla. Boqonnaawwan kana ingidihi qo'annaadhaaf akka ta'utti bakka 5tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 13tti yommuu dubbisnu gooftaan keenya osoo wangeela barsiisuu hin eegaliin dura hojiiwwan hojjete. Fakkeenyaaf cuuphaa Yohaannis ni kaasa. Itti aanee cuuphaa Kiristoos cuuphamuusaa soomasaa kana ni kaasa. Achuma boqonnaa 1 lakkoofsa 14 kaasee hanga boqonnaa 9 lakkoofsa 15 kan jiru immoo barumsaaf tajaajila gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni dachee Galiilaadhaa fi naannoo sanatti raawwate odeessa. Galiilaa ingidihi wangeelonni kun sadan warreen jalqabaa sadan bal'inaan barumsa gooftaa keenyaa kan Galiilaa akka isaan qabatan guyyaawwan darban kaasneerra. Kunoo haala kanaatiin boqonnaa baay'ee barumsa gooftaa keenyaa kan Galiilaa qabatee jira jechuudha. Boqonnaa 9 kaasnee amma 14tti argannu immoo Yihuudaadhaaf naannoo isheetti gooftaan keenya kan inni raawwate agarsiisa. Boqonnaan 14 fi amma 16ffaatti kan jiru immoo tokko walumaa galatti waa'ee dhukkubbii gooftaa keenyaaf kabaja isaati. Kan jalqabaa fannifamuusaa, du'ee awwaalamuu, isa booda immoo du'aa ka'uudhaan duukaa bu'ootaa addunyaa akka isaan barsiisan erguusaa. Kana booda namni amaneef kan cuuphame akka fayyu abdii kana kaa'ee kanumaan wangeelli kun ni raawwata jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin qoqqoonnee ilaaluu ni dandeenya. Guutummaa isaa wangeelli kun walumaa galatti isaan kaan caala dhiphaadha, salphaadha. Boqonnaa baay'inni qabus boqonnaa 16dha. Akkasumallee seenaawwan baay'een parsantii amma 80 kanneen ta'an wangeela Maatiyoosiif wangeela Luqaasitti barreeffamaniiru. Inuma jiru jechuudha. Inni kun garuu addatti isaan kaaniif waanta barreessuudhaaf afaaniin hiikeetu babal'ise saboota kanaaf barreesseera jechuudha. Kanaaf wangeela kana haala kanaatiin qo'achuu dandeenya. Kan itti aanu wangeelli 3ffaan wangeela Luqaasidha. Isa kana immoo kutaa itti aanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyoo gooftaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.